fayyadamuu danda'a jechuudha. Namni tokko immoo ATM fayyadamu sanaan yommuu PIN isaa yookaas immoo lakkoofsa icciitii isaa geeddaruu yoo barbaade iddoo kanarratti dhufee lakkoofsa icciitii isaa geeddaruu danda'a jechuudha. Kabraa immoo biraanchii irra dhaqee yookaas immoo kallattii iddoo barbaadutti birrii tiraansfarii birrii namaaf erguu yoo barbaade ofii masaatti salphaatti dhufee iddoo kanarratti kaardii isaa galchuudhaanii akkaawuntii isaarraa gara nama barbaadutti birrii dabarsuu danda'a jechuudha. Kenniinsi maashinii hin kennu kenniisota kanadha jechuudha. Gara maashinii isa kanaatti immoo gaafa dhufnu maashinii inni kun dippoozitar kan jedhamudha. Dippoozitar jechuun galii kan itti godhamu jechuudha. Salphaamatti namni tokko dhufee iddoo kana maal gochuu danda'a? Kaardii isaa galchee waan barbaadu galii hamma barbaadu hamma takkaatti kan inni fudhachuu danda'u. Takkaatti maamilaan tokko dhufee galii kan inni gochuu danda'u maashinii kana bira dhufee baallee 40 hamma baallee 40tti takkaatti maal gochuu danda'a? Dippooziit gochuu danda'a jechuudha iddoo kanarratti. Kabiraammoo maayinni achumatti kenniinsa maashinoonni warri kun kennan asumatti achi bira hin naqin maal gochuu danda'a? Baafachuu danda'a. Qarshii baasuus withdrawal godhee baafachuu danda'a jechuudha. Maashinoonni warri kun immoo noormaalima maashinoota nun fayyadamnu kan nuyi beeknudha jechuudha. Maashinoota noormaalima itti fayyadamnee biraanchii irra ta'u lafa kaaffee garaagaraa hoteelota garaagaraa irratti noormaalii kan fayyadamnee ittiin of gargaarree kaardii keenyaan qarshii itti baafannudha jechuudha. Gabaabatti ishee kana irratti waan isinitti agarsiisuudhaa fi galii isa jedhu qarshii galii gochuu